Duula ashaaraa magariisaa guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 500 ol dhaabuuf karoorfame milkeessuuf hooggansa olaanoo magaalattii dabalatee kutaalee hawaasaa garaa garaarra jiraattonni bulchiinsa magaalaa Galamsoo ganama barii barraaqaa eegaluun gaara kaamboo irratti biqiltuu gosoota garaa garaa dhaabaa oolaniiru. Akka ragaan tajaajila mana qopheessaa irraa arganne agarsiisutti biqiltuu 920 guyyaa tokkotti dhaabuuf karoorfame keessaa karoora ol milkeessuudhaan guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 1.4 yookiin parsantaa 123 dhaabuu dandeenyeerra jedha. Hirmaattonni sagantaa kana irratti hirmaatan biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane xiyyeeffannaan kunuunsuu qabnus olaanaa ta'uu qabaa jedhan. Biqiltuu jechuun lubbu qabeeyyiidha. Akkuma ilma namaa fi lubbu qabeeyyii kamittuu nyaataa fi bishaan barbaaddi waan ta'eef kunuunsa ishee irratti xiyyeeffatamuu qabaa kan jedhan ammoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo obbo Ahmad Xaahiri. Tole mee biqiltuu akkamitti ibsite? Biqiltuun kun egaa garaagarummaa namummaatiin qabu namaaf biqiltuun gosa tokko jechuu dandeessa. Kunuunsi isheetis akkuma namatti kunuunsa barbaaddi nyaata barbaaddi jechuudha. Kanaaf biqiltuu dhaabuun jireenya keessatti gara hundaanuu deeggarama ilma namaa wajjin wal fakkaatee waan deemu biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin ta'in kunuunsuunis dirqama keenya waan ta'eef guyyaan irraa guyyaa seenaati. Biyya keenya keessatti guyyaa seenaa biqiltuu caalmaan kan barbaadne caalmaa dhaabnee seenaa itti galmeessuu gosa tokko jechuudha. Guyyaan kun guyyaa xiqqee fi guyyaa galmee addunyaa riikardii irratti galmeessinu keessa tokko jennee waan qabanneef hawaasni keenya fi dargaggeessi looliin ta'ee biqiltuu kana dhaabaa jira. Sochiin uummata gaariidhaan hanga amma jirutti kanaaf nutis biqiltuu kana hanga dandeenyu dhaabnee har'a ni labsu. Har'a dhaabnee galuu qofa osoo hin ta'in har'a guyyaa itti labsine waan ta'eef jiini kun guutuun kan biqiltuutti dhaabnu jechuudha. Kunuunsa ishee wajjin wal qabatee maal dhaamtamee hawaasa? Hawaasni keenya egaa lafaatii gaara kana bohiinsi isaatu ulfaata. Bohanii jilbaan akka xoloo baanii dhaabanii biqiltuu kana ammoo eeguu qabanii jechuudha. Eegumsi kan gara magaalaatiin godhamu caalaa kan hawaasni fi dhaabe biqiltuu fi dhaabisan deebee ilaaluun dirqama jechuudha. Maaliif akkuma ilmoo isaatti ilaaluu qaba. Ilmoo isaa kun ammoo yoo ilaalle kunuunsuu akka guddatu bakka geessee jee bishaan dhufee ilaalee obaasuu qaba jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya biqiltuu dhaabe kana dhufee guyyaa biraatti asitti deebi'ee biqiltuu kana eessa geessee laallachuu qaba jechuudha. Biqiltuun kun abba qaba. Akka magaalaatti kilaasteraan fayyaan iddoo qabatee jira. Barnoonnis baankileelleen sadarkaa magaalaa iddoon kan namtee fi dhaabaa jiranii isaan kun ammoo akkuma seektaraa dabalii dhaabanitti isaan deebi'ee hordofanii eessa geessi jedhanii hordofachuu qabanii jechuudha. Dabarsuudha. Gaarri kaamboo magaalaa tanaaf iddoo seenaa qabeessa. Naannawa kana kunuunsinee paarkiiwwan adda addaa dhaabuudhaan iddoowwan hawwata turistii taasisuuf karoorfamee irratti hojjetamaa jira kan jedhan itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo obbo Salamoon Galaani. Guyyaan har'aa guyyaa seenaa qabeessaa fi guyyaa xiiqitiin nutis waamicha biyyummaa kabajnee guyyaa seenaa kan ammoo iddoo seenaa qabeessatti ashaaraa keenya kaa'annee jirra jedhan artist Abdusalaam Haajii. Egaa guyyaan har'aa kun guyyaa seenaati. Iddoon itti argamnus lafa seenaa magaalaa Galamsoo. Gaarri kun gaara guddaa seenichaa iddoo beekamtuudha. Har'aasitti anis maqaan koo Abdusalaam Haajii Wallisaa Abdusalaam Haajiitiin jedhama. Kan na cinaa jirus Wallisaa Buusuu Baddeessaa jedhama. Akkasuma hooggantoota keenya eegdota keenya waliin bulchitoota waliin dhufnee har'aan tana ishaaraa seenaa kan doktorri keenya qajeelfama isaan nu kanan qabannee ishaaraa tana dhaloota dhufuuf waan seenaa ta'u asirratti mul'isaa jirra jechuudha. Tole mee akka artistii tokkotti biqiltuun siif maali? Akkamitti ibsitan biqiltuu? Biqiltuu jechuun jireenya ilma namaatiif
barbaachisaadha. Lubbuu qabeeyyiidha. Lubbuu qabeeyyii keessa ramadamti. Namni gaaddisa hin qabne yoo dadhabe namni gaaddisatti hafuura baafata. Biqiltuun bishaan oomishtii biyya hiitii yoo yaadattan sirba tokko walliseetii direef. Meni wadachiista. Qabeenya waaqayyoon nun badhaase keessa gaarreen biyya teenya guddaadha bu'aansa wabii jireenyaati bosona kunuunsa. Sirbi kana yaadheeraadha waan nun badhaase keessa gaarreen biyya teenya guddaadha bu'aansa wabii jireenyaati bosona kunuunsa. Qabeenya waaqayyoon nun badhaase keessa gaarreen biyya teenya guddaadha bu'aansa wabii jireenyaati bosona gabbisa. Yeroo ammaa isinii biqiltuu dhaaban isin garree mee biqiltuu akkamitti ibsita? Galatoomaa gaantis akka lammii tokkotti soosaayitii naannoo kanarraa argamnee kanaafuu akka artistii qofaatti osoo hin ta'in akka hawaasa tokkotti jiraata kan naannoo kanatti waan nurraa eegamu ba'achuuf as dhufne biqiltuu dhaabuun ofumaa qilleensi asitti akkatti qilleensa bareeda akka ta'u kana abbootiin keenya biqiltuu kana osoo dhaabuu baatan har'aan tana haala kanaan ofitti baanee akkamitti kanaafuu biqiltuu dhaabuun faayidaa guddaa qaba. Dhaloota akka taasisuudhaaf ammoo dhaloonni amma jiru akkatti wal ga'ee gaafa hojjete hedduu nama gammachiisa. Oromiyaa keessa jirra. Oromiyaan immoo jiituu bareeduudha. San immoo sirriitti mirkaneessuudhaaf. Mee maqaa keessan nu hima. Okay, Doktor guyyaa irraa isinii biqiltuu dhaabaa jiru isin agarree. Mee biqiltuun isiniif maali jalqaba? Biqiltuu jechuun naaf lubbuudha. Biqiltuu jechuun naaf lubbuu. Biqiltuu yoo jiraatu magariisa iddoon naannoo keenya magariisa yoo ta'e oksijiinii sirriitti argachuu dandeenya jechuudha. Gaafa biqiltuun barbadootti immoo naannoon silaa jireenyaaf gaarii taate sun gammoojjummaatti jiraatu. Kanaaf biqiltuu jechuun lubbuu jechuudha. Tole biqiltuun kun guyyaa irraa bifa kanaan dhaabamaa jiranii mee biqiltuun kun kunuunsa ishee wajjin qabatee akka itti fufuuf maal dhaamta? Ana akka kiyyaatti silaa biqiltuu dhaabnee deemuu osoo hin taane silaa bulchiinsaa wajji taanee maqaa keenyaa hima. Maqaan kiyya Natsaannaa Mulgeetaa jedhama. Tole Natsaannaa si biqiltuu dhaabaa jiru si agarree mee biqiltuu akkamitti ibsita? Biqiltuun siif maali? Biqiltuun naaf waan guddaadha. Misooma babal'isaa, qilleensa naannoo adda addaa harkisaa, namni naannoon biraattis nurra akka fakkeenya fudhatanii nurra haala qilleensaa kan akka fudhataniif kan hin jiru kana ammas biqiltuu yeroo dhaaban faayidaa guddaa harkanna rooba gaanii harkannaa. Haala qilleensaatiif baay'ee tola. Wantoota tajaajila adda addaatiif baay'ee bareedaadha. Biqiltuun naaf waan guddaadha. As dhufee har'a dhaabuun kiyya saalaan na gammachiisee jira. Yeroon tamii soomamaa teenya. Yeroon tamii soomamaa teenya. Yeroon tamii soomamaa teenya. Yeroon tamii soomamaa teenya. Mee maqaa keessan nu hima. Maqaan kiyya Najjaash Muhammad
bulchaa Araddaa Duwwaa lamaati. Tole mee guyyaa irraa si biqiltuu dhaabaa jiru si agarree mee biqiltuun siif maali jalqaba? Biqiltuun anaaf jireenya lubbuudha. Maaliif yoo biqiltuun kun hin jiraanne hin jiraannu biqiltuu irraa qilleensa arganna. Biqiltuu rooba nu harkisa. Biqiltuun jireenya keenya lubbuu namaatiin adda baasnee ilaalla. Waan kana ta'eef biqiltuu kunuunsuun aadaa keenya itti dhalannees itti guddannees abbootii keenya irraa dhaalle jechuudha. Waan amma guyyaa keessaa nutti dhufee bosona kunuunsuun uumamaan qabna nuti. Uumamaan qabna kun immoo dhaloota dhaalchisuudhaaf har'a sochii nurraa eegamu gahee nurraa eegamu keessatti bahaa jirra jechuudha. Nu qofa osoo hin taane uummanni bal'aan jirus qaamota adda addaa asitti agarta. Qaamni adda addaa kun hundinuu waliin tokkoomee yaada kanatti waan amanuuf kanumaaf kaasitti baane guyyaa irraan tanaa jechuudha. Mee dhaabuu qofa osoo hin ta'in kunuunsi ishee wajjin qabatee maal dhaabna? Tole akka keenyatti akka naannoo kanatti wanni beekamu biqiltuun tokkicha hayyamaa malee akka hin muramne deebinee kunuunsuunis akkuma itti fufu kana hundaa uummanni keenya beekee kunuunsaatis akka deemu isa dhaabbate jala kotkotaa isa haaraa immoo bakka buusaa deemuun akka gaariitti kan itti fufee jirtu. Mee maqaa kennaa mi jalqaba? Nadii isaanii yoo naanjaanii bulchiinsa magaalaa Galamsorraa. Okay, guyyaa irraa si biqiltuu dhaabaa jiru. Mee jalqaba biqiltuun siif maali Nadii? Biqiltuun naaf argamsuudha jechuudha. Biqiltuun naaf hafuura lubbuuti. Biqiltuun waan barbaachisaadha. Ganama kanaa biqiltuu miliyoona takkaan lakkaa'amu dhaabnee jirra jechuudha. Waan bareedaa haalaan nama gammachiisu soora qalbii jechuun ni dandeenya. Kanaafuu mee dhaabuu qofa osoo hin taane biqiltuu kana kunuunsuu wajjin wal qabatee maal dhaamta? Kunuunsuu dargaggeessi magaalaa tanaa isa qabata. Hagam fagaattu torbanitti taatu guyyaa sadiitti taatu ol ba'ee ilaaluudhaaf bishaan obaasuun dirqama isarra jiraata. Dhaabuu bicha odoo hin ta'in kunuunsuun isarra jiraata jechuudha. Jireenya isaati waan ta'eef dhaloota egereetiif dabarsuudhaaf ishii tana kunuunsee bakkaan gahuu qabaa jeetii yaada. Akka nam tokkotti akka kiyyattis niin kunuunsaa jeetii waadaa seenaa jechuudha. Mee jalqaba maqaa kennaa himi? Maqaan kiyya Saarsolii jedhama. Tole Saarsan guyyaa irraa si biqiltuu dhaabaa si agarree mee jalqaba biqiltuun siif maali akkamitti ibsa? Biqiltuu akka nama lubbuu tokkotti ibsa. Biqiltuu wareegama gaalii irratti qafallee as finnee ammaan tana jechuudha. Kanaafuu biqiltuu tana kunuunsu dhaabuu qofa danda'e kunuunsuu illee ni qabna. Akka nama tokkotti biqiltuu asirratti gaara kanarraa amma dabareellee godhaafnu asirratti beeladoota fidanii nyaachisuu. Kanaafuu eeggamuu qaba wanni kun. Kanaaf mee kunuunsuu qabnaa jechuudha. Kanaaf mee dhalootaaf maal dhaamta? Wanni nan dhaabu akkuma bakka sirriitti eegamtee kunuunfamtee warri har'aa akkanuma gammachuudhaan dhufee dhaabee kun borullee akkanuma kunuunsuu qabaan jira. Akka kunuunsuu. Mee jalqaba maqaa kennaa himi? Mee biqiltuu akkamitti ibsita? Faayidaa biqiltuu maal siif? Faayidaan biqiltuun faayidaa hedduu qabdi. Qilleensa bareedaa hundi keenya qilleensa bareedaa akka argannuuf nu fayyada. Ammas roobas akka argannuuf nu fayyada. Itti aanee biqiltuun hunda keenyaaf fayyadee naman maaliif qilleensa bareedaa argachuun hunda keenyaaf waan ta'eef hundi keenya asirratti argamnee biqiltuu kana dhaabuu kiyyaaf gammachuu guddaa natti. Mee maal dhaamtaaf dhaloota ganaa dhufan? Dhaloota ganaa dhufuuf immoo ashaaraa magariisaa kana dhaloota dhufuufillee dabarsinee maaliif amma yeroo amma jirru kanatti waan haaraa hojjennee ashaaraa magariisaa kana sirriitti dhaabnee mul'isnee dhaloota dhufuufitti dabarsuu